Asinjala lendem. Asitti ni sinega. Mishiyonin fida. Yeroo amma jirtan tanarraa kaaftanii qophiidhaan karaa waan sanii qofatti deebuu keessanii maa wanni isin irraa dabalu. Yaada biraa dhiiftanii ammarraa kaaftanii tarkaanfii waan san fudhachuu irratti akka sochootanii barbaadu. Amma kan isin jee mirqaantanii mire miidiyaa irratti arguun malee. Nu eeguu mala. Maali waan nuti wanni nuti hojii nyaame. Maali akka isaan sun mootummaa fa'aa qabatanii akka achitti nuun eeyne. Guyyaa nuti eeynu nuti beekaa. Mucaati nuti deetuma. Akkasumatti nuti dheeyna. Yeroo nuti feene dheeynee fumaati. Mucaa nuti deetuma kalaas. Maali? Diinumatti kan waamuu jarjarfatanii yoo laata. Video qabdeen bara wanni jarjaruuf ni beekta waan biraati miti. Mucaa achi miidhamu jiru san gartee akka malatti tumu jira gurbaani akka malatti dhiiga gartee irraa gannaqu jira. Sanii na jarjarsu jira beekadhu. Sanii jettee rakkatiin gaafa inni achitti waa ta'e. Nasru isa jira fuudhee gurra qabnee nuti siibiti. Ani miidiyaa dura qabu. Ani amma keenyaaf isaa egaa inni miidhame. Isaan harkachuun humaan angootu jechuudhaafi jarjaru jira beekadhu. Amma ammaa tana dhiiga isa raabuu harkeetiin hedduu takka garaana gubachuu jira beekadhu. Dilaan egalee isin biraa gad deemee telefoona ilaaluu jiru kana waan isaan viidiyoo isaan gadhiisanii ilaaluu jira beekadhu. Sanirra duuba inni kun duuba gaafa inni du'een isin booda deebitanii gaafa baaftamee maal duuba bu'aatu. Nuti sun wanta waan hojii ta'e taate jecha maaliif nuti akka mootummaallee nu harkuun feenu maaliif isaan waan miidiyaa gubbatti nu harkan mungkin mootummaa achi fidatanii nu eegu mala akka nu eegan maaliif ati suuraa isaanii nu kennitee guyyaa sidda wallee mucaa nu fidi siin jenne nuti fiddee nasruun sunis sii qabnee sii fidu obboleessa kallee sii fidu. Mishiyyoon bara ammas waafa waan jirtu dhiyeenyuu kana jirti fakkeenyaaf mishiyyoon as jirti amma yoo gartee isin kan mirqaantanii jiraattan taate adeemtan taate mumantara haatanii mishiyoo isin fidee akka galchitanii barbaade beekadhaan waan biraati miti. Sun rakkoota kan qabdu maaliif isaanis qophaa'anii nu eeguu mala. Akka firaa isaan wanta hin taane nuti hojii teenya nuti waan hojii teenya taate jecha nuti maa itti dhaqa. Maal itti deenya fe'ee boru. Sa'a takka sa'a fe'eetti deemu silaa. Halkan. Wanni waan hojii teenya taateef. Ayyee. Achitti isaan qophaa'anii irraan tana sooshaal miidiyaa dura gabbaanii jarri kana qophaa'ee isinii deemu jira ofirraa eegaa jedhanii waan bal'afamnee jirru. Ayyee. Irraan tana isaan nu eegu jiran. Fe'umsi sa'a boodatti deena fe'umsi sa'a fe'ee deena. Sa'a nuti jennetti nuutu mi'a dalagaa ta'e nyaadha malee. Irraan tana kalee arra deene jennee kan nuti irraan tana deene isaan irraa akkasii fuunee jennee hin osoo hin taane. Ati gaheen deemichuu ofiitiin gura kaa'ee obboleessa kee diifina suruu jettus qabnee sii fidu. Ilaa yoom duuba inni kun isin kafaleetiin barra fakkeenyaaf ilaa yoom fakkeenyaaf isin kafaleetiin barra waa kanarra walii galee mire ilaa yoom duuba kan isinumaan eegaa oola gaafa inni du'e naaf tammoo maal naa godhu yaatan duuba dhiiga isaa akka inni jiru soo gartanii barra viidiyoo feetan bareetiin isin agarsiisa dhiiga isaa osoo agartanii isinuu haati warruma mantanaa ka'ee naa wajjin waan san godhu malee duuba akkamatti jechuun kun akkami duuba fakkeenyaaf arraaddan inni sun gaafachuu du'e seenaan inni irraa baasu jechuudha beekadhu kan waan kana horii guddaa kana baasa. Dhugaadha garuu maaliif ati sooshaal miidiyaa baatee yeroo akkanaa geessu jiranii mucaa yeroo akkanaa achi dhufuu jiranii jettee miidiyaa gubbaa baatee yeroo nuti Halan isanii jechuudha. miidiyaa gubbaa baatee wanta akka hin yeroo nuti dhaynu fedhu edina dhayna fedhu gargara dhaynas yeroo nuti nu mijjooyte dhayna ati miidiyaa gubbaa baatee wanta akka illee hin obboleessa illee fuunee siif hinne. Amma gaatuuba wanni kalata ta'e miidiyaa irratti ol baanee miciyoo tana guruu galchinaa jechuu keenya qayyada san immoo duuba wanni isin uummata kaa'ee deemsarraa isin kuteen baatu. Yaani jechuun namni Mirqaan illee jettan gijee dubbattan. namni kun akkatti waa hojjetu yeroo hojjetu. Akkamitti waa hojjetu jette yeroo nuti hojjennu sanatti ati miciyoo fidiiti nuti nu bira fidi miciyoo. Ayyee. Akka namni tokkollee quban qabnetti. Akka namni tokkollee quban qabnee sooshaal miidiyaa gubbaa gabbaatee miciyoo boru deebifnaa sa'a kana deebinettee himu daran miciyoo nu fidiiti sa'a feenetti nuutu dhaqee hajaa ta'e sana galma sii ga'uudhaaf jechuudha. Nuutu hajaa ta'e sana galma sii ga'isiisa ati miciyoo nu sallame eegas booda. Bar miciyoo sallamuu dinnee yookaan fiduu dinnee baran.
ammaatti beektaa garaa na nyaachuu jira miidhaa inni sochii miidhamu jiru malee wanni nama kanatti anis jajjaruuf qalbitti jajjaruuf sila guyyaa isin jettanitti ayyeen jaa fakkeenyaaf osoo namni illee isaan harka jiraachuu baate gurbaachi jiru san gartee abbaa ilmooti gurbaan san obboleessa kiyya akka malee miidhu jira sanumaafin jajjaru jira malee yaadni keessan illee silaa bareedaadha guyyaa namni har'aan tana guyyaa akkanaati mixiyyoo tana galchinaa jennee dubbannee waan yeroo sanatti achitti irratti humbeeynu jechuun keessan illee bareedaadha waan ta'e silaa oqaati guyyaan biraatiin jira guyyaa akkanaa kana dhahinaa jennee baay'illamachuu dura guyyaa dhahinuu beekaa jettee beekadhu kun sirriidha waan bareedaadha jettanii if dura himuun hin barbaachisu waan godhuuf deeman haa ta'ulleedha amma immoo ani wanni na jajjeessu jira beekadhu tana tana jedhee isinitti himu jiru sila akka garaa kiyyaatiin kaate ammumaan tanaa'uu lafaa kaanee miccoo sabni geessina jechuudhaan barbaade garuu maaltu qunnamamee amma achitti maaltu qunnama jettanii yaadda yoo dhahi bu'aa isaanii dhahina amma ati bageenyaaf gaafa miccoo fuunee miccoon fiddeechi dhahine isaan suni miidhamtoota miccoo nurraa badee jaanii tokko leesaroo isan qaban gaafa miccoo tana geessinee achi darbine takka isa miccoo obboleessa isaniis kabaabnu taate isaanii qophaa'anii nu eegu jiranii waan nu rumdisummaa hin washaatanitti mootummaallee qopheeffatanii jiraatanii waan hin beekneef amma akkuma mana nu barsiiftisanitti manaaf barree jirra sa'aa feenetti sa'aa tana yemmuu osoo murteeffame miiciyyoo suuraa wajjin obboleessa keetis hin beeknu suuraa isaan nuuf qonditan as guyyattus hin beeknu suuraa nuuf qondita achi dhayilee isaan yeroo feenetti nutti fide jechuudha teessee bu'afachuu qabda obsaan yalla yeegaatiin maysi yeroo walitti jeynaati san akkaataa gartee silaa itti deemuu dandeessan isintu beeku waan ta'eef feetan guyyatti feetan halkanitti haa ta'u yeroo isiniif mijjaa itti na dubbisaa ammoo wanni kun akkan turreen barbaadaadha. Anis wanni nurii kana baaseef ni beekaa mire egaa anis faayidaadha wanni nurii kana baaseef waan bu'aan qabneef hin baasu jechuu kayyi. Arallee kaatee akkumatti itti mirqaanaa ooltanii an silaa kaatee akka mirqaanaa keessanitti sammuma dhahinaa eegaluma dhahinaa jeetiin qalbiidhaan isin eegu jira beekadhu silaa guyyaan leennaafis hin himne isinillee hedduu takka qalbiin qabte beekadhu amma jecha keessan kan irratti aadila rakkoon qabu miciyyoon hin fide ammoo gartee guyyaa akkana dhahinaa jettanii dubbachuun kana taa'ettee ani gana kana boodallee fiidiyoo hin maru hanqaan gartee isa san halli goonutti arraaf boruu hin beekamu edana ganamaa waan ta'eef halkaniif guyyatti waan addaan hin beekamneef yeroon achi dhayinutti kana anillee deebee fiidiyoo maru yeroo akkanaatti mishiyyoo teessan isin galtiif kanallee deebee hin dubbaddu mishiyyoo gaati ammaan tanarraa qabeetiin simbira kaaya anis hangasitti asin jira waan silaa isin barbaaddus anumaa godhaafi gadi hin baanu yeroo silaa garteeme waan san godhuudhaaf deemtanitti osoo hin tursiifne haanee akka dhahinuun barbaada waan kana kaatee anis edanarra kaatee nu fakkeenyaaf yoo gurbaan sun achitti miidhame booda sheenaan irraan baatuuti warra biyyaallee na gaafata sababa keetiin kun achi miidhame jaaniitiin sababa kanaaf hin beekadhu ani horii maallaqaan akkaawuntii irraa qabu akkaawuntii teessan irratti isiniif hin dabarsaa isin jechuu jira malee ni beektan kaatee biyyitti namaatu biyyuu namaati qabeenyaaf waan kana kan hin dalagee miti yookiin nama miidhuudhaaf namatti bituuf deemu osoo hin taane rakkina irraahin waan kana hojjechuu jira. Kanarraa silaa gartee nani akka silaa keessa kiyyaatti ammumaan tan ol kaanee waan san goonee hin fedhaa garuu haa hin mijjooyne inshaallah yeroo biraatti isin jirti ammoo isin hin dheeresinaati irra wal mari'adhaati waan kanarratti itti qophaa'uun dirqama na fakkaatti yaadanees yeroo kaameeraa duratti sosoon taanee bakka biraatti illee kaati itti qophaa'uun dirqama itti qophoofitanii yeroo gabaabaa keessatti akka isa kana baafuun barbaada. Kun dirqama fe'in dirqama nuun dala jiru. Tanaaf yaadamnati. Sun takkasiiti sun rakkoon qabu ani beekadhu hedduu tokko garaa na laalachuu jira kaatee obboleessi kaatee namni obboleessa dhabe ni beektanii obboleessi kaatee namni obboleessaa wajjin hin dhalattin hin jiru sanumaatiitu beekadhu akkanallee isin dura na dhaabu jira malee isinillee kaatee akkaan silaa edatti waliigalatti arra waan san ka godhuuf deemnu wanni hin godhiniif kaatee akkana fiidiyoo ol baatanii ol baanee marree viidiyaa irratti dubbatte santuu waan kan nu danqee jettanii sun rakkoon qabu. Aadiidha guyyaan hedduudha guyyaan biraattis ni jira waan ta'eef ammoo ammarraa qabdanii itti qophaa'uu qabdan isin. Yeroo kana jennee nuti osoo hin murteessinu maaliif
isaan sun maaliif wanti dalagaa ta'e tan wajjin waan dalagaa ta'e jecha ati mucaan deetuma suuraa isaanii nu ergitee mana nu agarsiitee jirtaame nutti mudaa godhanti yeroo feene itti dhayinanti. Kun dhugaadha yeroo feenetti gisee naa jettu kana fakkeenyaaf maali beektaa dhugatti isiniif wanni horii kiyya baaseef akka waan sannaaf gootaniif himire waan sannaaf godhuu irratti fakkeenyaaf isinis itti miidhamuu jira waa hedduu jira waan ta'eef isinillee kanumaaf horii guddaa kanarraa xalabattan waan ta'eef niin kafalaa jee waliigalle si galteen anis kaayyoon kiyya wanni san bakka naa ga'uudha galma naa ga'u. Kanammoo isin qaati naalaannoo qabdan kaa natti lafarraa harkisuu osoo hin taane. Gargaarsaaf osoo hin taane fakkeenyaaf amma isin anaaf gargaaruudhaaf lafaa hin kaane fakkeenyaaf osoo na gargaaruudhaaf lafaa kaatanii dhugaadhaanis waan isin dhufe isin kafaleetti jira. Maallaqa waan kuni anis horiin biyya san akka bakka na harkatuun fedha. Dhugeessan rakkoo tokko illee hin qabdu. Waan takka wanni hojjettuuf waan gammachuu takka fakkeenyaaf gisee hojjettu anuusa tokkoof gisee horii baaftu intala baaftu san beekta waan ta'eef si galee anis irraan tana wanni horii kana baasuuf mucaa san miidhama keessaa isaan bifachuudhaaf malee gaafa inni du'e maal naa godhu horii san baasu naafis yaa ta'e. Waan bareeda faaftee maal. Silaayini dubbachuu baatte mucaa fi gurbaan suni mucaa keessanii fi gurbaan sunis ajjiran irraa. Eda waan dubbanneef eda waan meedii irra dubbanneef har'a nu harkaa beektaa akkana taate amma kaa osoo guyyaa yeroo itti hin qabne guyyaa akkanaatti osoo hin jenne osoo akkanaa hin jennetti asii akkas goonee asii hin jirre fuunee as kaasuun nu maaliif jennaan namni honi yoo fedhe nuti amma sa'a tanaa asii osoo fuula kaamera duratti haasuun taane gabbaaneetis waan feene dalaguu dandeenya dalagaa teenya waan ta'eef dafnee dalagaa teenya tana galmaan gaachuu barbaadna atilleen akkasumatti obboleessa kee kun sii ba'ee yaadni kee muraanni kee galma sii barbaadde. Yoo eega akkas taate manaas bakka nu garsiifte. Sin garsiise. Kun rakkina tokkollee hin qabu hunda waan gama kee ta'e gamoo fidattee jirta. Taayitiin eeggadhu yeroo osoo hin qabne nuti isii ammaan tana akkana yenneen dubbii. Ani amma gara akka nuutu beeku. Isin dalallee hin deemu. Asittiin isin eega. Misiyyoon hin fida. Yeroo amma jirtu tanarraa kaaftanii qophiidhaan karaa waan sanii qofatti deebuu keessanii maa wanni isin irraa dabalu. Yaada biraa dhiiftanii ammarraa kaaftanii tarkaanfii waan san fudhachuu irratti akka sochootanii barbaadu. Ta miidiyaa irraa dhiisanii illee waliin bahu. Miidiyaa irratti hin bahu illee dubbadhu. Isin ammoo yaadaa fi garteemi karoora keessan katti jirtan dhiiftanii karoora tokkichuma kana qabattanii kanuma akka sochootanii barbaada garteemi osoo hin turre. Yeroo gabaabaa keessatti. Kanarratti walii gallu takkasiitii hordoftoota fi kabajamtoota kennaatuuf hundi keessanuu asumaan yaada keessan koomentii jalaan naaf barreessaadha warri koomentii jalaan na arabsitan illee galatoomaadha warreettan viidiyoo daawwiidhaaf hamilee hin qabnellee dhiisuu dandeessan dirqamaa miti kuni anis gocha garajabummaadhaa fi suukannee isaa waan isaan irratti hojjetan fakkeenyaaf jaartii ifirratti galdeessinu ni du'a waan ta'eef anis kanaafin tarkaanfii hedduu hanga muduraatiif ilaa ammaatti fudhachaa jira inshaallah bakka waliin geenyu kaa san fuula dura walumaanuu katti dhufnu ta'a hanqaati viidiyoo biraa qabadhee isin deebutti nagaa innaa turan isin jechuu barbaadaa galatooma.